Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan compound interest kan jedhu ilaalla jechuudha. Compound interestiin maalidha? Compound interestii ilaaluudhaan duratti simple interestii si yaadachiisa. Simple interestiin walqixa interestiin kan keenya walqixa maal jenneerraa pirinsipaalii gatii jalqaba iddoo baankii keenya sana times reetii ittiin fudhannee fi times taayimii yookaan yeroo nu bira tureetii jenneera ilaala. Kan yeroodhuma tokkotti shallagna jechuudha. Jechuun kan amma baqa yoo birrii 10,000 liqeeffanne ta'e jechuudha. Birrii 10,000 liqeeffanne ta'e akkuma yeroo dubbisaniin jedhe birrii 10,000 kana yeroo ammam birrii 10,000 kana baay'isuu reetii ittiin liqeeffanne sanaa fi yeroo nu bira ture sanaan baay'isnee maal goona jechuudha baankiidhaa deebisnee kaffalla jechuudha. Amma immoo yoo nutu baankiidhaaf kenne yookaan nutu baankiidhaa liqeesse ta'e dubbii keenya irratti fakkeenyaaf maallaqa gaafa baankii kaatanu baankiidhaaf liqeeffamee jedhama jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa akkasii baankiin immoo akkamittiin kaffalaa? Baankiin compound interestiidhaan kaffala malee bifa simple interestii kanaan hin kaffalu jechuudha. Kanaafuu compound interestii jechuun maal jechuudha? Salphaatti compound interestiidha gaafa jennu emmee fakkeenyaaf namni tokko jalqaba jechuudha birrii 10,000 dhaqee kaa'atee jennu. Birrii 10,000 kana dhaqee jalqaba kaa'atee jennu. Achi waggaa lammaffaatti deebi'ee birrii 10,000 kaa'atee jennu ammas jechuudha. Okay, baankii kana keessa jechuudha. Ammas waggaa sadaffaatti dhaqee birrii 10,000 kaa'atee jennu. Okay, amma birrii kana dhaqee gaafa akkasitiin kaa'achaa deemu jechuudha. Utuu baankiitu liqeesse ta'e simple interestiidhaan hojjechuu yoo ta'e karaa gabaabaa birrii mana keessaa qaba namichi kun birrii 30,000 keessaa qaba jechuudha. Daat birrii 30,000 kana maal goona jechuudha pirinsipaalii goona jechuudha. Pirinsipaalii goone birrii 30,000dha. Daat baqa karaa gabaabaadha birrii 30,000 times reetii ittiin kaa'ame sana fakkeenyaaf 0.8 ta'u 0.08 jechuudha. Kana jechuun 8% jechuu barbaadetanidha. 0.8 hafu jennu daat taayimiin immoo yeroo waggaa meeqadha waggaa 3 jennu. Waggaa 2 jennu waggaa meeqa barbaade ta'u jechuudha. Kuni baqa kana duwwaadhaan hojjetama jechuudha. Yoo simple interestii ta'e. Compound interestii yoo ta'e garuu laala jalqaba sitti birriin 10,000 inni jalqabaa kun amma dhaluu qaba jechuudha. Waggaa tokko amma keessatti himee birrii 1,000 dhalee jennu. Laala birrii 1,000 isaadhaa dhalee jedhe jechuun birrii 11,000 ta'eera jechuudha. Birrii 11,000 erga inni ta'e booda maal goona jechuudha. Finnee birrii 10,000 itti dabala. Gaafa nuyi birrii 10,000 itti daballee jennu laala pilaas ta'a jechuudha. Pilaas birrii 10,000 gaafa itti daballu birrii 20,000 fi 20,100 ta'a jechuudha. Daat birrii 20,100 ta'a jechuudha. Birrii 20,000 fi 20,100 ta'a jechuudha dhiifama. Birrii 20,100 ta'a jechuudha birriin kun. Laala ammas isa 20,100 kanatiyyuu deebi'ee maal gochuu jechuudha dhaluu jalqaba. Kana jechuun birriin 1,000 seen kun maal taateetti jechuudha deebitee dhaluu jalqabaa jirti jechuudha. Ammas birrii 10,000 gaafa namichi kun fidee itti dabalee jedhu birriin 21,000 kun asii ammas birriin 21,000 kun waan dhaluu qaba jechuudha. Birriin 21,000 kun immoo amma dhaluu qaba waan ta'eef birrii 21,000 waggaa tokko keessatti ammas mee birrii 1,000 dhalee jennu. Yoo birrii 1,000 dhalee naannoo birrii 22,000 ta'a jechuudha. Birrii 22,000 ta'a jechuudha. Kana booda ammas lafaa birrii 10,000 fidanii itti dabaltu. Bifa kanaan iyyuu inni dhale sun yookaan dhalli dhalame sun deebi'ee maal ta'a deema jechuudha. Dhalaa deema jechuudha. Kan biraa dhalaa deema jechuudha. Simple interestii yoo ta'e baqa dhalli tokko yoo dhalu hin jiru baqa karaa gabaabaa isuma jalqabaatiyyuu dhala tokko itti shallagama jechuudha. Garuu compound interestii taanaan dhalame sanatiyyuu ammas deebi'ee dhala jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti 10,000 ture 10,000 kun meeqa dhalee jennee 1,000 dhalee birrii 1,000 dhalee jenne. Birriin 1,000 dhalli birrii 1,000 kun ammas deebi'ee 10,000 kanaa wajjin birrii kan biraa dhalaa jechuudha. Birrii kan biraa gaafa akkasitiin dhalaa deemu birriin kun baay'ee guddachaa deema. Isa kanaanii compound interestiidha jennaan. Compound interest kan jennu karaa gabaabaa kan dhalli birrii sanaa deebi'ee dhalaa deemu jechuudha. Yeroo dhaan shallagama fakkeenyaaf waggaa tokko keessatti ji'a ji'aan kan inni godhamu yoo ta'e kan shallagamu yoo ta'e fakkeenyaaf inni kun maal jechuudha compound interestiidha jechuudha. Baqa compound interestiin dhalli dhala sanaa deebi'ee yeroo dhalaa deemu jechuudha. Ilaalaa yeroo darbe simple interestiin walqixa maal ta'a jenneera. Principal times r reetii jechuudha times taayimiidha jenneera. Kuni foormulaa maaliiti jechuudha simple interestiiti jechuudha. Akkuma kana compound interestiidhaafis foormulaa mataa keenyaa qabna jechuudha. Innis ammaawuntiin kan keenya waggaa amma ta'etti jechuudha. Ammaawuntiin kan keenya waggaa amma ture gaafa ture jedhu ammaawuntiin nuti qabnu maal ta'a jechuudha. Ammaawunt equal with walqixa maal ta'a jechuudha. Principal times 1 plus
rates the power of what? N. N'n keenya yeroo amman achi turedha jechuudha. Asii kun pirinsipaalidha. Inni kun immoo reetii ittiin maallaqni sun kaffalamuudha jechuudha. Okay, for example, use the compound interest formula. Compound interest formula isa kana fayyadamuudhaani to find what? Barbaadu jedha. Maal barbaadudha jechuudha? How much per 5,000 will grow to in 5 years. Waggaa shan keessatti birriin kun shan hammamii wal guddataa? At what rate? Reetii parsantii 8 kanaanii jechuudha. Annual compound interest yoo ta'e jechuudha. Annualidha yoo ta'e that annualidha yeroo ta'u birrii meeqaatti birriin kun shan kuni birrii meeqatti ol guddataa? Compound interest yoo fayyadamne jechuudha. Ish what will happen in 50 years? Waggaa 50 keessatti immoo maal ta'a dhiifama? Waggaa 50 keessatti immoo maal ta'a kan jedhu laalla jechuudha. Laalaa asitti piriinsipaaliin keenya meeqa ture? Piriinsipaaliin kan keenya birrii 5,000 jechuudha. Piriinsipaal jechuun oriijinaal vaaliidha waan ta'eef birrii 5,000 turte jechuudha. Jalqaba. Ende yeroon kan keenya yookaan taayimiin immoo waggaa meeqa keessattidha? 5 yeerii keessattidha jechuudha. Inni kan biraan maal ture jechuudha? Reetii amma kamiitiin jechuudha? 8%dhaan jechuudha. That 8% akkana jechuun 0.08dhaan jechuudha. Kanaan yoo ta'e maal barbaadna jechuudha? Inni kan keenya taayimiidha. Bakka kanaafiyyuu formulaan compound interest maal ture? Ammauntiin kan keenya walqixa ta'a principal that maallaqa jalqaba qabnu yookaan geesnii keenya times 1 plus rates times the power of what? Nidha jenneef. Kanaafiyyuu ammauntiin kan keenya meeqa ta'a jechuudha? Walqixa ta'a principaliin 5,000 jechuudha. Bakka kana sabisus gochuun wanti biraan qabu jechuudha. 1 plus rating kan keenya meeqaan ture? 0.08 ture jechuudha. Kaza kana booda inni kan keenya immoo meeqa ture jechuudha? 5 ture jechuudha. Okay, kana booda kun maal ta'a jechuudha? 5,000 times 1 plus 0.8 the power of 5 yeroo goonu meeqa ta'a jechuudha? 1 kana kaalkuleeteriidhaan hojjenna. That 1.469 isa kanadha jechuudha. Yeroo 5,000 kana 1.469 dhaan gaafa baay'ifnu is this equal with 7,345 dha jechuudha. Kuni maallaqni kun waggaa 5 booda gara kanatti guddata jechuudha. Jechuun birriin 5,000 kuni compound interest rate kanaan yoo kaffalamaa deeme waggaa 5 booda gara kanatti guddata. Ishi waggaa 50 booda meeqatti guddata? Bakka sabisus gochuudha wanta biraan qabu. That compound interest formulaan keenya yookaan ammauntii keenya walqixa maal jenneerra? Principal times what? 1 plus rate the power of nidha jenneerra. Kanaafiyyuu principaliin keenya meeqa turte? 5,000 dha jechuudha. 5,000 into what? 1 plus rating keenya meeqadha jechuudha? 0.08 turte jechuudha. Times inni keenya asitti kan jijjiirame waan biraa tokko yoo qabu jechuudha. Innis 50 dha jechuudha. Okay, kana booda 5,000 into 1 plus 0.08 the power of 15 ammoo kaalkuleetara yeroo hojjennu walqixa ta'a 2,234,508 jechuudha. 508 tuqaa meeqadha? Tuqaa 0.63. That namichi kun bifa kanaan compound rate kanaan parsantaa 8 kanaan yoo deeme waggaa 50 booda maal ta'a jechuudha? Birriinsaa birrii 234,508 ta'uu fi danda'a jechuudha. Arraabnu gaa please kanneen viidiyoo kana like hin goone like godhaa. Bye.